Amma illee mucaan kun deemtee isheetiin faana beeku iccitiin uffadhee annukkuba seenii osseerra rakkachaa ture. Maali itu azazarra. Ofsa hotu yamza. La afshira abba faris. Wa alaikum salam. Tayin. Gabadi la abba faris mal. Mela gibada rada la. Hase jo gibada rada. Lama memba yo isa kami wanti godhamu hin jiru. Amala la gize kana lalam Obsichu obstenena ni rabsura minja udio mal gola kala wasani obsuru madani fi wallahi tudu ade yadir machafi yadir machafi amri rabbi din mora kono masla kadara ma ko amma sini wanti me usala asa tadi badadi yare nda mo yola sana sajiran kuni ummaye abbaye andelega chutin jurubar ambar berdelega chutin juru abba umiye kayon tiya karatti hafte bar abbaye umma kayon tiya karatti hafte bar badi tokko malee miila hoos muran umiye harka qiyaasni muran umiye bikkatitti ne adduu miti ankaniin jiraadhu manaaqimaa keessa ummaayye an hojjechaan jiru nan eegin ummiyye an gammachuun qabu nan eegin ummaatu naaf dirmachuu didan ani kunoo lammiin ta'u yoo si qaqqabde sagaleen tiyya ummiyyee tiyya nan yaadinii ani kaniin jiraadhu manaa haakimii keessa badii tokko malee harkaa fi miila lachuullee narraa muranii jira. Qaamni kiyya cinaan tokko awwaalamee jira. Cinuma tokkoonin addunyaarra jira. Cinuma tokkichaa kanaanuu si bira ga'uullee hin danda'u. Lammiin tiyyaas garaa na jabaatan na gargaaruu dhaban. Na gargaaraa lammii tiyya. Hangumaan addunyaarratti hafe kanaan miila koollee dhabee harka koollee dhabee. Anis ummaa tiyyaaf ilmoodha. Warra keenyaan nagayaadhaa dirmannaan isinirraa barbaadaa jetti Oromoo coontun. Pilis namni namummaan isinitti dhagahamtu. Namni obboleettii qabdan. Namni namummaan bakka obboleettii yoo hin qabaannes haadha qabdan. Shirkoppilinkii godhaadha. Namoota nama gargaaru biraan gayaa. Yoo namummaa qabaatte yoo xiqqishoollee quuqama namaa qabaatte jechuu barbaadeeti. Wallahi waa micoo kanaa bakka hirriba na dhorke har'aan tanaan. Innaa xayyaara irraa kufuu isiitiif jecha miila isiitillee irraa muran. Kuftee akka malee ittiin kufne xiqqishuma kuftee akkamitti maallaqa dallaalaa osoo fudhachuu deemtu akkamitti kufti. Uummanni dallaalaa ni beeytanii akka nama miidhan ni beeytanii badii takkaan malee namni kufee jechuudhaaf mana hakimaas geessee aara sirraa qabuuf miila mee harkuma lamaan kan hodhiiseef maal ta'a? Miilallee irraa muraa jeen miila lachuu irraa muranii harkallee irraa muranii harka tokko bicha hambisaniif tokkicha kun irraa cituu sodaachuu jirra. Oromoo bakka yoo dhugaa sanii yoo na harkiif nama gargaartan malee yoo dalagachuutti hin jiru immaayyee koo abbaayyee koo ani rakkoo hamaa keessan jira nan dalagadha jedhee biyyaa ba'ee rakkoon narra ga'e garuu kan himachuu hin dandeenye harkaa fi miila koo na qabii carraa shamarran biyya ormaa maal jennee dubbannaa kan keenya kana dubbachuu wallaallee jiruu mo'anna jennee iyyummaa injifanna jennee biyya ormaatitti baqannee ayyirii gubbaa yaabbanne. Gaafa achi geenyu garuu dubbiin akkas hin jirtu faallaa nutti garagartee kun miilli irraa citee kun harki irraa citee kun lubbuun ba'anii maatiin isaanii imimmaan guutaman. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii kan akkanatti imimmaan hin guutamanii bo'aa jiranii maatii Madiinaa Saajir jechuudha. Obboleettiin keenya akkuma kanaan dura dhageessan nan dalagadhaa nan nyaadhaa
nan jijjiirama naman ta'a jettee kan biyyaa baate jechuudha. Haa ta'u garuu gaafa isheen achi geechuu dubbii faallaa itti dhuftee kunoo harki irraa citee miilli lamaan irraa citee algaa gola madaamitti yookaan immoo maal gola madaamitti hospitaalatti ishee gatan. Obboleettiin keenya kuni manni hojii maal akka ta'e hin argine kan isheen of wallaaltee kufte xiyyaara keessatti achi gaafa baasanii dallaalonni gaafa tarakkabanii ishiin of hin beektu makiina ambulaasii keessa godhanii misteeshfaanitti gatan. Gaafa kana warri mana yaalaa miila ishee irraa kutanii harka ishee irraa kutanii kalee ishee keessaa baafatanii qaama ishee hir'uu godhanii hospitaala yookaan mana yaalatitti gatanii biraa deeman. Ji'a baatii mucayyoon tun kan biyyaa baate baatii ramadaanaa keessa hanga guyyaa har'aatitti kan jiraachaa turte mana yaalaa keessa. Mee argitanii yaaddanii jirtu garuu mana yaalaa keessatti nama tokko biraan qabdu nama ishii gargaaru biraan qabdu namni kaasaa gara jira fincaantu jira waa meeqa jirare namni ishee ol qabu hin jiru. Waaqayyo garuu guyyaa eeggatee tasa ishee mul'iseera miidiyaa kanarratti. Gaafa biyyaa ba'an qaama guutuu biyyaa ba'an mucayyoon tun dhukkuba 18 ol qaama ishii keessatti meedikaala kaatee marammaramtee erga fayyaa guutuu qabaatteen boodadha namni kamuu taanan kan gara biyya ormaa deemu. Gaafa garuu biyya ormaatitti akkana ta'an maaltu namatti dhagahama dhugaa. Mee maalidha ani hin beeku jechuudha. Xiinsammuun nama sirriin hojjetu jechuudha. Inna maatiin ishii harmeen ishii abbaan ishee firoottan ishee walitti yaa'anii bo'aa jiru. Maarree maal jettu mee shamarran keenya? Ani biyya arabaa jibbee waanan ta'u wallaale jechuudha. Bakka waanan ta'u wallaale ijoolleen teenya dhumatte namni keenya dhumatte shamarran keenya dhumatte maallaqa harkadhaa jiruun jijjiirradhaa naman ta'a jennee biyyaa baane namummaa keechaa baane biyyee taane saree taane kun biyyee maayyoo don qammasiif firiijii gandaa keessatti goggoganii meeqatu baradoo ta'ee kan biyyatti galu nama meeqaa kan achitti allaatti nyaatte nama meeqaa. Biyya arabaa Saudi Arabiyaa na jibbisiisee dhugaan siniin jedha. Kan keessattuu Saudi Arabiyaa humnaa ol jechuudha kan nama jibbisiisu yoo danda'amaa ta'e jechuudha obboloota keenya. Dallaalota seeraan ala amma yeroo ammaa ijoollee baay'een kan deemaa jiran karaa seeraan alaati jechuudha. Dallaalota sobdootaatiin jechuudha. Dallaalota sobdootaatiin gaafa biyya arabaa geechuu miidhaan sirra gahu rakkoon sirra gahu nama sii dubbatu nama sii yaalu nama waan tokko siif godhu nama tokkollee argachuu hin dandeechu. Kanaafuu osoo rakkoo fi miidhaan sirra hin gahiin atumti yoo of eeddee of eeggannoo cimaadhaan rakkoo kana keessaa obbaafte malee yookaan immoo rakkoo guddaan akka sirra gahu beeke. Obboleetti keenya homaa jechuu hin dandeenyu maatii keeti. Firoota harmee kee abbaa kee hundumaaf waaqayyoon obsaa kennu siillee qaama guutullee ta'uu baatu akka biyyatti galtu waaqayyo si haa gargaaru baay'ee nama gaddisiisa waan jennu.